faranjin Hamza Sheikh Jabir himattemo baqalawaa dirree nama jaamu himattemo moo tokkichuma badii raawwate wallisaa Taajuu Shurrubbeetii himatte kun hundinuu arraantana xumuraa argateeti jira. Hamza Sheikh Jabir baqalawaa dirree akkasumatti wallisaa Taajuu Shurrubbee keessa kamtuu murtii argate kun hundinuu kan namni keenya gola keessa taa'ee soba namarratti oofaa oolu hundinuu arraantana dirratti hafe Taajuu Shurrubbee matuma isaatiin badii raawwateef murtii argateeti jira. Akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo hanga ammaan tanaatti waa'ee du'a Hilwaatii fi ajjechaa Taajuu Shurrubbeedhaa haadha warraa isaa irratti gaggeessee irratti namoonni baay'een odeeffannoo garagaraa dhiyeessaa turuun kan yaadatamuudha. Taajuu Shurrubbee maalirra ga'ee jira? Silaahuu haati warraa isaa Hilwaan awwaalamtee jirti biyyuma Jarman keessatti. Abbaan isii biyya Yaman taa'ee intalatti biyyatti naa galcha biyyatti naa awwaalaa jedhee dhaammachaa ture. Haa ta'uutii garuu firoottan Hilwaatii fi uummanni Oromoo kan naannoo garagaraatii fi biyyoota adda addaa keessatti argamu Hilwaan biyya Jarman keessatti akka awwaalamtu taasifamtee awwaalamtee jirti. Taajuu Shurrubbee mana hidhaatti murtii eeggachaati jira. Arra murtiin itti darbeeti jira. Murtiin Taajuu Shurrubbee harkate maal fakkaata kan jiru arraantana bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. San duratti garuu waan tokko jechuudhaan barbaada. Waa'ee Taajuu Shurrubbeetii fi haadha warra isaa Hilwaa du'aan addunyaarraa boqotte ilaalchisuudhaa fi namoota baay'ee iddoo garagaraarraa kaan haadha haaseessu, kaan abbaa haaseessu, kaan fira maatii kan Hilwaa yookiin Taajuudhaati iddoo garagaraarraa barbaadanii haaseessu. Kun torbaanotaaf oduu oowwituu miidiyaa addunyaa yookiin sooshaal miidiyaa ta'ee itti fufeeti ture. Har'ammoo Taajuu Shurrubbee murtii argateeti jira. Murtiin isaa maal fakkaatu kan bal'inaan waliin ilaallu ta'a. Murtiin Taajuu irratti kan name kun murtii bilisaati moo Taajuun mana murtiitiin murtiin hidhaa itti muramee akka mana hidhaa keessa turuuf murtiitti kan namte moo maali kan jiru hanga xumuraatti yoo sagantaa kan hordoftan kan dhageessan ta'u. Garuu san duratti waa tokko jechuudhaan barbaada. Hanga amma ajjechaa Hilwaa irratti waniniin ani je'ee takkalleen hin jirtu. Akkaataan itti jedhuu fi waan hin jedhu dhabeetiin itti dhiisee ture. Garuu ammoo arraantana akka nama Oromoo tokkotti waa jechuudhaan barbaada. Warreen sooshaal miidiyaa irratti oduu sobaatis haa ta'u dhugaa qabatamaa lafa jiru walitti funaananii gurgurata miidiyaatiif jecha YouTube irraa halkanii guyyaa nama burjaajeessaa oolaniifin arraantana waa jechuu barbaada. Ilmi namaa addunyaa kanarra jiraatu qulqulluudha jechuun ulfaataadha. Osoo hin belleessin, osoo hin dogoggorin jaalala qofaan abbaa warraatii fi haati warraa tokko yeroo dheertuu waliin jiraachuu ni danda'an jechuunis hin danda'amu. Keessattuu bultii keessatti jaalala dhugaatiin wal fuudhanii namoota waliin jiraatan gidduu odoo sobaan, dharaan, daba hamaadhaan, hinaaffaadhaan bultii namaa kan diigaa oolan kan lakkaawamee dhumuu miti. Kana keessatti garuu hunda obsaan dabarsuun tooftaa isa cimaadha. Yoo hin taane akka weellisaa Taajuudhaa haadha manaa isaa jaalatu galaafatee ofiis miidhee jireenya maatii isaa dukkanatti buusa jechuudha. Jalqabuma namni faayidaadhaaf nama jaalatu nama sirriitii fi qajeelaa miti. Gaafa faayidaa sirraa dhabu nama ajjeesuunsaa hin oolamu. Akkana jechuun kiyya Taajuu Shurrubbeedhaa faayidaaf Hilwaa jaalatee jechaan jiru. Inni hinaaffaadhaan bultii namaa diiguuf mana san oduu sobaatiin waan hin jirre gidduu deemee odeessuudhaan jeequ lameen jaalalaan waliin jiraatan obsaan dhugaa barbaadnaan hulaa oduutii fi sobaa yoo cufatan balaan tokkolleen kan dhufu hin jiru. Hunda caalaa ammas jireenya ilma namaa keessatti obsinii fi jaalalli dhugaa iddoo guddaa qaba. Sobni fedhe hin diigu, hin sochoosu, hin booreessu. Bara dhiyeenya kana garuu balaan guddaan kan irra gahaa jiru walumaa galatti dubartoota jechuun ni danda'ama. Dubartoonni jiraatanii jireenya bakkaan hin geenye baay'eedha. Warri jireenya ifaa arguudhaaf abdii guddaadhaan socho'an lubbuu isaanii karaa hin taaneen harka dhiirotaa irratti darbanii jiran darbaatis jiru. Namni tokko yeroo wayii akkas naan jee ture. Akka seenaadhaaf muuxannoo addunyaa guutuurra jiruutti harka 90 dubartiin kan
sooramtu yookiin kan bultuun karaa dhiiraatiin naan jee. Mormii dheeraa booda garuu qorannoo kana kan qorate dhiira waan ta'eef ji'eetiin keessaa ba'e. Taajuun haadha warra isaa akkaan waan jaalatutti yoo akti godhu karaa sooshaal miidiyaa kanaan waan baay'ee arginee turre. Dhugaa isaa garuu isumaatu beekama. Limmi Taajuu akka intala bareedduu san ajjeesu godhe kanneen anaatu isii biyyaa baasee biyya ambaa yookiin biyya faranjii fidee waan juu fakkaatti. Yeroo barreeffame isaa kan feesbuuka isaa irratti maxxanse arginu. Anaatu biyya faranjii itti agarsiisee kan jiru fakkaata. Sababaan immoo akkamitti anarratti dhiira biraa wajjin baala gumti je'eetu obsa dhabee osoo dubbiillee addaa hin baasin soba namaatiin lubbuu intala bareedduu Oromoo sanuu kan ilmoorraa qabu ajjeesee harka poolisii biyya saniitti of kenne. Kun seenaa biyya keenyaa keessatti baay'ee irra deddeebiidhaan waan baratamee jirudha. Keessattuu oduu sobaatiin hinaaffaadhaan lubbuun namoota hedduu bilaashitti baddee jirti. Bultiin namaa diigamtee jirti. Ilmoon abbaa fi haadha malee akka guddattuuf dirqamaniiti jiran. As Finfinnee keessatti waan tahaa jiru tokkoon isinitti himam. Abbaa warraatii fi haati warraa jaalala dhugaatiin gammachuudhaan waliin jiraatan baay'ee xiqqoodha. Warri sobaan sooshaal miidiyaa irratti wal arraabaa mana keessatti abbaan warraa biddeena tolchaa shonkortii muraa suuraa of kaasee maxxansu hojii sobaatii fi fafakkeessitoota jirri akkasii. Kan lammaffaa Finfinneen bosona guddoo ta'uu isiitiin wal qabatee haati warraatii fi abbaan warraa guyyaa waan ta'an tahaa oolanii galgala manatti galan. Kan eesoolti ji'ee wal gaafatu hin jiru. Kun jireenya warra Finfinneeti. Baalagijee bara kana keessatti dhiironni tokko halkan tokkotti qarshii dhugaatiidhaaf yookiin dubartii habashaatiif baasaa bulu dargaggoo hojii hin qabne hojiitti bobbaasuudhaaf kan nama dandeessisuudha. Amma namni keenya safuu gatee aadaa dhiisee akkuma horii ta'ee jira. Kana keessatti miidhamaa kan jirtu dubartii Oromoo safuu beeytee aadaa fi duudhaadhaan guddattee daa'ima ishee guddisaa jirtudha. Dhumarratti ammoo dhibeedhaan qabamtee akka hin taanetti kan duutu dubartuma Oromooti. Kanaaf yaa saba koo aadaa safuu fi safeeffannaa kabajaa dubartiin Oromoo sirna gadaa keessatti qabdu beekaa baradhaatii dubartii Oromoo haadha warraa keessan taate ajjeesuu miti ija hamtuunu hin laalinaa. Arra Taajuu Shurrubbee mana murtiitti wayita dhiyaatu murtii maaltu irra muramee ture? Bilisaan mana murtii irraa gataa lakkifamu moo murtii waggaa hangamiitti muramee jira? Kun adda bahee jira irraan tana. Mee nu hordofaa. Kana yoon isiniin jedhu dubartiin hamtuun sagaggaaltuun bultii namaa keessa seentee diiduu fi isiin kashlabbee taate hin jirtu jechuu kootii miti. Guuttee jirti. Dubartoonni jaarsa namaa ta'e dogoggorsiisuudhaaf halkanii guyyaa itti maraatanii karaarraa maysan baay'eedhaatu jira jechuudha. Akka dhiiraatti humna fayyadamuullee baatan akkaataa ittiin dhiira tokko hawwatan hunda waaqaaf lafarra barbaadanii dogoggorsiisuudhaaf halkanii guyyaa yaalaati bulu. Kun jabina yookiin laafina dhiira saniitiin murtaawaa malee. Wanti guddaan garuu nuti akkamiin of haasirreessinuu namatti quba qabuu osoo hin taane nuti hoo jireenya akkamii keessa jirra jedhanii of gaafachuun murteessaadha. Warri akka Taajuun haadha warraa isaa ajjeesu oduu sobaatis haa ta'u dhugaatti himtanii lubbuu intala kanaa galaafatan Rabbiin akka hojii keessanitti isiniif haa kafalu. Obsi waa hundaaf qoricha. Yeroo hunda karaan haqaa karaa milkiiti. Waaqayyo seenaa akka kanaa nama galmeessu nun godhin. Sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'eedha wanni haasawamu. Yeroo tokko kaaniitu badii qaba. Tokko ammoo saahiba isaa yookiin waahila isaatiitu biyya Faransaay irraa dhufee mana hoteelaatti intalaa wajjin bulee kan biraa immoo footoo waliin kaasee Taajuudhaaf ergee Taajuun haadha mana isaa akka ajjeesu irratti murteesse. Kaan ammoo gurbaa Baqalawaa Baanan isaatu badii qaba. Inni gaafatamuu qaba jeeti waan baay'ee
social media kanarraa gurgurtaa YouTube isaatiif dhara walitti sassaabbatee dhiyeessaa bulam. Kaan ammoo Heelwaan sababa kanaatiif duute obboleettii haaseessee haadha haaseessee biyya Yemen irraa abbaa haaseessee waan maatii wal lolchiisu hunda walitti dhiyeessee social media kanarraa halkanii guyyaa garaa nama gubaa jira. Kun hundinuu silaa maatii kanaaf hin barbaachisu ture. Kanaaf yaa saba koo waan garagaraa tan sobaa walitti guurtanii YouTube keessan guddifachuudhaaf jecha maatii kana garaan billeessinaati waan garagaraa tan haasoytanii kaanii fi kaan wali fiddanii maatii kana garaa gubdan nurraa dhaaba yaada je'uun isiniif qabam. Taajuu Shurrubbee mana murtiitti dhiyaatee jira. Beellamni yeroo biraatiif kennamee jira. Kan garoo biraa waliin hordofne isiniif dhiyeessinu ta'a. Yeroo biraa waan inni ragee hordofne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nagayaan naa turam.